Sisu obaasu offisu mana tijaaru kanneen keessatti wal qixallaalta dirqama. Yoo wal caalchiste rabbiin sin dhiisu dirqama. Garuu gama jaalalaatiin abadan ka haati siin deesseyyuu ilmoo wal qixatti ilaaluu hin dandeessu. Ati nama afur wal qixa jaalachuu hin dandeessu. Macheem namni inni tokko amala gaarii qaba, inni tokko amala hamaa qaba, inni tokko haasawee si amansiisa, inni tokko immoo hojiidhaan si amansiisa, inni tokko ammoo waan irraa nama tokko amala isaa irraa jaalatta, tokko immoo bifa irraa jaalatta, tokko immoo waan biraa irraa jaalatta. Suni waa'ee jaalalaa keessatti nama wal qixxeessuu hin dandeessu. Namni kamuu nama wal qixxeessuu hin danda'u. Kanaaf sanirraa rabbiin sin gaafatu yoo beekaa cakkante malee waan sila onnee kee keessa rabbi kaa'e keessatti rabbii sin gaafatu. Garuu qabeenya keessatti, jiraachisuu keessatti, oolchuu bulchuu keessatti, mana tijaaruu keessatti, yaabbii yaabbachiisuu keessatti, wantoota garaagaraa waan jiruu duniyaatiin wal qabatu keessatti, akkasumallee waan jiruu akiraatiin wal qabatullee ibaadaatti kakaasuu keessatti waan hundarratti ni gaafatamte. Garuu waan onneen kee isii kana xiqqoo irra jaalattee isii kana xiqqoo irra gadi bu'ee saniif rabbiin sin gaafatu. Ammoo waan jiruu waan biraa keessatti wal qixxeessuun dirqamaa jechuudha. Isaan ammoo mana ofii mana waliin deemu fakkeenyaaf jechuudha. Mana waliin deemu fakkeenyaaf haa jennu kaala abdii shaaran deeffatu. Asama fakkeenyaaf abdii fuudhee jennu fuudhee amma guyyaa ayyaanni tokko jira miti irra ayyaanni arafaa minaamin jira mana tokkotti miti irra isaan wal jaalachuu qabu. Arfaan kun immoo kalaas wal jaalachuu qabu, wal jibbuun qaban. Wal jibbuu qabu. Wal jibbuu qabu himaa wal jibba ammaa ande ana hunda isaa wal jaalachuu qabu wal jaalachuu qabu wal jaalachuu qabu utti amma itti haal tokko wakiirree naa deemu haal tokko wal dhufanii akkam bultan akkam jirtu mana waliirree waliin deemuu qabu mutiire. Ande wal dhungachuu qabu malee orma jala wal lixanii mana walii dhaquu qofaare. Masaanuyyee Habibtii Dagaalii wal jedhanii wallahi morma jala wal lixuu qaban. Masaanuyyee Qashtiikoo jedhanii morma jala wal lixuu qabu. Yarra TikTokii kiyyarra maal jettame? Maal jechuudha hin badde maal? Si dhaggeeffatu jira bar si dhaggeeffatu jiraan si hime. Inni akkasii anirree beektaa musliima ta'ee abbaan manaa nama afur fuudhee beektaa barumsa sirraa barachuu barbaade kanaan. Yoo ati musliima taatee abbaan manaa kee dubartii afur fuudhee maal jettamu ta'e? Hawwiin baay'ee yaaddoo qabdi. Eenyu afur fuuchuun dirqamaa miti. Obboleettii keenya islaamummaa keessatti afur fuuchuun dirqamaa miti. Garuu mikinaatni sababni dhiira tokko afur fuudhsisu argamuu yoo danda'e yookaan namichi danda'ee afur fuudheef rabbiin kana duwwaa irratti hin gabaabbatamu. Namni tokko fakkeenyaaf dhala dhabuu danda'a. Isheen amma fakkeenyaaf aqiimaa ta'uu dandeessa. Aqiimaa jechuun dubartii dhabduu jechuudha. Dubartiin yoo amma fakkeenyaaf ilmaan horachuu dadhabde yookaan gadaamessiseedha. Kan dhala hin baanne yoo ta'e namichi immoo ilmootti haajoma. Siigalee isheen illee ilmootti haajomuu dandeessi. Kanuma seesanaa gabaatanii wajjibaan ta'anii guddisanii dabalataan wantoonni tokko tokko jiraachuu danda'a. Kanaaf rabbiin daangaatti godhee akkasitti kaa'ee ija sirriitiin ilaala ijoolleen kiristaanaa waan rabbiin subhaanahu wa ta'ala islaamummaa keessatti ilaale hikmaadhaan rabbiin waan tokko karaa godha malee calliseetuma akkasitti miti bara. Wallahi osoo cuuqqaamaa akka waan amantii biraa keessa ta'eeti hedduu tokko rakkisaadha. Garuu kun seera of danda'aadha. Akkasitti lukallee wajjin cannaqamaan waliin mucatti abbaa manaa keema fakkeenyaaf yoo waan shamara tokkorraa barbaadu siigalee waan shamara tokkorraa barbaadu sirraa argatee waa hundumaan iyyuu ati isaaf taatee jettee mumkin sirratti fuuchuu dhiisuu danda'a. Siigalee maaliif jennaani rabbiin dirqama afur fuudhaa jedheen dubbanne rabbiin quraana keessatti yoo wal qixxeessuu dandeessan jedhee rabbiin akkasitti kanatu isin eeyyamamaa jedhe. Yoo wal qixxeessuu hin dandeenye tokko qofaa jedhe siigalee akkasitti hubadhuuti miira sana keessaa ba'i. Okay, galatoom. Abdii irratti tun adeebisee hawa.
Marrakkoo qabatu dirqama ta'e Abdii masii deebisee. Ani itti hin dabale malee abdii masii deebisee. isa miit marrakkoo qaba kan bulfatu isa maaltu nama yaaddessaan jedhe wallahi waanuma nama yaaddessu wallahi bar kan bulfatu isa maaltu sin yaaddessa isa Qabeenya yoo hin qabaanne waabdi. tokko yuun eerumne atoo ammallee abbaa manaa yuun arganne maaliif kana yaaddoof taate ammallee yoo abbaa manaa yuun arganne mi Maafan hin arganne ndee maafan hin arganne. Maal jechuudha? Ganni jiraachifachuu dandeenya ammaa kudhan shari'aan eeyyamee fi yoo fuudhe maal rakkoo qaba. Isa jiraachifata khalaas kan jiraachifatu isa wanni si yaaddesu hin jiru. Isin mana keessan taa'u ilmaan yoo argattan ilmaan keessan guddifachuudha khalaas kan jiraachifatu isa waanuma nama yaaddessu wallaalee baran. Waan nama yaaddesu tokko illee hin qabu. Isi amma isaanutti isinii miti kan nyaachisu kan offisu isinii miti. Mana isinitti hin jaartanu masruuftan uffatatti hin bittan birdilibsii keessan jalan bultu. Watakka. Kilaasii kee keessan galtu mana kee miti kan siin galtu kan jiraachifatu isa waanuma sin cinku wallaalee baran waanuma sin cinku maaltu nama cinka ofii jiraachifata waan hunda isa danda'ata khalaas ati ikkansaa isiin ikkansaa bakka maaltu wani nama cinku tokko illee hin jiru takka hin cinqamina hin barbaadan sila barbaadanii tiree dirqamumaa dhufti malee sin barbaannaanii miti bar sin barbaannaanii miti. Eenyu sirrii mari'ata oola afur fuudhuu barbaade namni yoom isin mari'achuu dhufama. Kana adaraa maadhu nan fuudhe dheessi kadhata laa waan akkasii hin jiru garaa kee muri. Wallahi tasa hin cinqaminaa kanatti immoo hin cinqaminaa. Waan kanatti hin cinqaminaa kan jiraachifatu isa khalaas ma'a salaama hin barbaannu dirqama kee wanni gootu hin jiru mini mattaa machi. Maalisa? Ijoolleen musliimaa garuu qoosinaa laa qoosaa. Qoosinaa ayata rabbii mormuu sitti taa'u. Eewa ayata mormuu sitti taa'u sa fudhadha. Sii galee. Eewa. Waan namni tokko jiraachifatu tokko otoo wanni nyaatan lafa jiru shimbirroo mukarraa walloltii jedhan kan jiraachifatu isaasi wanni sin jengu jiru bakalaas. Eewa masaaniyyee habiibtii yagaalii yagalbii jedhii morma jala lixeetii khalaas. Mana sii jiraatti gaafa siin dhufte morma jala lixee geggeessi gaafa dhaqxes morma jala lixeeti deebii mana keetitti galle khalaas allaqa intaha al'amr. Inni jedhe abdii waan biraa waan argu isa kana yeroo tokko arganu eessa biyya kamii qaallitti inni gadda masaanuu Saudi Arabiyaa as biyya kana isa akkana seenaa akkana maaliif waan biraa waan argamu manni isa kana keessaan baasaitte wallahi tokko wallahi koomentii jala san jalatti otoon argiyaan keessaan baasaitte qaree kennuufi miti kan sii keessaa baasaitte. Koopiliinkiin godhuudhaa dhufu siddiis bakka dhiisee rajoo dhiisa kalas. Isii kana na doorsisaa jiru bakka dhiisaa bakka koopiliinki godhaashi bakka dhiiseera. Yaa rabbi aramaan nutti fidde goota. Hojii hawwiiti miti kun hundi. Wallahi nan kolfeema. Isii yoo na qubnaa garuma hidhaa jirti bara. Goonu bakka koopiliinkiitti. Wallahi nu wajjin ta'e Subhanallah. Ajaa'iba wallahi. Ewa yaa jamaa warri dhiiraa yoo wal qixxeessuu dandeessan malee akka furiin fuune bakka isa kana sitti mila rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam man kaanat lahu imra'ataan namni dubartii lama haadha manaa lama horate famaala ilaa ihdaahaa jedhan gama tokkoon iseetti dabe guyyaa qiyaamaa cinaachisaa haala dabeen dhufaadhani rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam. Tokkoyyuun fuudhinaa sallallahu alaihi wasallam tokkoyyuun fuudhinaa yoo bulfachuu hin dandeenye bulfachuu hin dandeessan taanaan tokkoyyuun fuudhinaa. Wallahi bulchuu hin dandeessan taanaan. Bulchuu hin dandeessan tokkoon fuudhin. Taa'ee akkana. Eewa sooma ofirraa. Rabbii keessan sodaadhaa fuutanii mucaa namaan rakkisina. Wallahi rakkisina. Maaliif jennaan Rabbii subhaanahu wa ta'ala waliyasta'fif alladhiina laa yajiduuna nikaahan hattaa yughniyahum Allahu min fadlihi. Akkana dubbii. Jechuun nuti ayata rabbii dhugoomsina jenneeti malee san maal ani afur fuudhaan jenne si jammar garuu yoo fuudhes wanni homaayyuu abshiraa homaa yaadda'inaa jedhe malee ani afur fuudhaan jenne tokkoyyuun fuudhinaa yoo bulfachuu hin dandeenye wallahi. Eewa bulfachuu danda'uun dirqama namni intinaa namni dhiiraa bakka jajjabaatee tattaafatee maal jedhee aga bulfachuu danda'utti obsee san booda fuudhuudha qaba akkasi. Yaadumaaf jenne garuu ani wannan jedheef beektaa munzirama fakkeenyaa fi
waan rabbi nama muduun beekan waan ta'eefi isa kanaan feenuu isa kanaan jaalannu osoo hin taane yaa rabbi hiree kiyya na tolchi yaa rabbi isuma tokkoon kiyyaan ani iddoo afurii bu'uuf na taasisi anillee isallee kan natti quufu na taasisi jedhaatti du'aa godhaa malee ani hin fedhu akkas yoo jettani ayata mormuu ta'a. Kanaaf waan akkasii irraa of eeggadha. Yeroo baay'ee hin arga waan akkasii koomentii akkasii bakkoota viidiyoolee maxxanfaman barreeffama garaagaraa irraa wanni akkasii jiran. Karaa gabaabaatu jira. Otoo ofii keetii waliin dhabin, otoo abbaa manaa keetii waliin dhabin, otoo rabbiin illee waliin dhabin karaa gabaabaa ati ittiin tagalaagaltu jira. Maal inni? In feetu miti yaa Rabbi abbaa warraa ani fedhu isa tokkicha fuudhu. Anilleen nama isaaf iddoo afurii buutee anaan duroomu nama akkasitti anaafis kenni anas isaaf kenni jedhiiti du'aa eegadhu allaqe wallahi akkas godha malee yoo fakkeenyaaf kaatanii ani akkasin fedhu ani akkasin ta'u yoo jettan ayata rabbii mormuu ta'a deebitanii immoo eega heerumtanii immoo bultii keessan diiguu ta'a tokkoffaa of dhabdu lammaffaa nama san dhabdu sadaffaa rabbiin dhabdu kana hundarra immoo wanni qallaalee jira wanni sun maalinni rakaa lamaan kee qa godhiiti ilaal halkan karrisuu qofaa miti jechuu qofaa miti halkan ka'iiti ilaal rakaa lamaan kee wadaa'adhu otuma bishaan sitti qorruu wadaa'adhuuti gattaa'ii xumaaninaa dhallaal yaa rabbii kiyya abbaa warraa anarratti hin fuune anarraa waan takka illee ilaalle tokkichisa kananis isaaf ga'u inni naaf ga'u naa kenni jedhiiti qa du'aa itti godhi rabbiin keessii dhagaa khalas tagalaagalta waa meeqarraa tagalaagalta of argatta abbaa manaa keelleen argatta rabbii keellee argatta jechuu malee yoo akkasumaan duuchaadhumaan ani hin fedhu an akkasii yoo jette rabbii wal bu'us jalaa ta'a waan baay'ee si jalaa badaa jechuudha akkasi baarakallahu fiikum nasiihatii lakum amma gara biraa dabarra gara biraa dabarra amma koppilinkii godha amma sulhiin dubbatameera amma koppilinkii godha amma wasatatti deebi'ameera wasatatti deebi'ameera miti amma yaa ummata keenya kana ajaa'ibaati wallahi haya ani kan jedhu mundir akkama dhawaa mucaa namaa kana hin dubbanne mee akkami maal jetta waan mucaa namaa kanaatti wallahi waan mucaa namaa kana dubbatamuudhuma qaba kaayee maal jennaani barii gaagariin namaadha duyuufni adda addaa dhufuu isaatu mala waan ta'eef duyuufa keenya kana waa mucaa nama kana yaadachiisuun dirqama akkana dirqama bara akka tafuun qabu akka tafuun qabu akkasi asumaanuu dubbataatuma ammoo shaayii dhuguu jira haa dhugnu antatta bilaafiya bakka ati dhugnaan akka waan nuti dhugneeti bara akkana wal keessa jirra jette maala caasa eeka wala caasa usheetii jedhan kennaan kun akkam kiristaana mulaata yaa maal kennaan akkasitti uffattee ma kiristaana taatiire xiqqooma see haftee inni qaaba uffattee jilbaa bichaafachuu malee harkisii mul'ataa jira bara irreensi لا أركي إنسان ركوا قام صوت ما ينجت بدأ مسلم تقوجي ما تشاغله وانا بيزي قول إننا نكستي شاب قوتي متى على تيفتي ماله وجين بروفايل رتسنا ما شاغله مين بيزي نام قرا بيتا يروما إنني لفتنا بچن كون كنا بروفايل رتسنا فينا ما شاغله أني متى تكو توانا هذا شيف تباري منذر كو يا تكو جاتي تكو تبيتا بروفايلي إنسيس كلها مكانا فيديو كلها كان وجدت أشيني أستاذ أول مجأيو مال تاتي فياك أبدا جناني مال جنان مالي فكت كلها ديم تا جناني إن هو آجت بيتا لفا بيا أنو جرو كانت بايه هو آجت والله وننا قرب مو ان غافزن مايكي برد اللي دبد غافزن أستاذ أول إنجلا بروفايلي رت اللي بروفايلي رت اللي ما هو آجنا دائما والله
Lafatu ho'aa nutti beekta. Tayyee maal rakkoo qaba fakkeenyaaf yeroo piroofaayilii yeroo suuraa kaatu piroofaayilii uffata nagaa uffattee piroofaayilii godhattee yookaan ammoo yeroo viidiyoo hojjettu uffata nagaa uffattee hojjettee deebitee yoo baafachuu barbaaddellee maafi mushkila. Dammoo viidiyoodhaaf piroofaayilii irratti illee namatti qorruu jalqabee jedhee kolfaan dhumee hangaafas kolfin ajjeesa. Inuma jaalbaasii lammanettee ishee achuma nugaa ishee namni biraa hodhee jiru namni haasa'u jiraare. Kennaadha kaa kennaatu jira kaa kennaa jirti. Kennaa kiristaanaa reeboo lakkiisi. Nama waaqayyoon itti fakkaatti garuu. Dubbadhu mee waanuma hundaafuu kennaa. Tala salaalee. Ishaalii wayii qabdii fakkaata. Madaamiin kunis nama arsitii beekta. Aarii wayii qabdii fakkaata. Nama biraa dubbisa. Garuu aarii kana gastiirratti ol baasuu hin ta'u. Jiruma kana. Namni utoo nuti akkanatti gatii kaffallee iddoo kana teenyuu aariidhaan jiraannaan maal bilaashumas ta'a irra jechuudha. Kana hunda godhaa fi aariidhaan jiraannaan jetti. Ekkoo. Akkanatti isaaniif jennee otoo nuti rakkannu otoo irriba dhiifnee akkanatti ta'e. Galata walii balleessu. Otoo shaayee buufannee otoo nuti dhuguudhaaf jennee isin bohaarsuuf jennu nu jalaa qabbanaa'u. Wayne. Tubudde otoo nyaanni harka keessatti numa doodee jenna lafa keenya kan biraa kutannu. Maqaa ay taabil kan kooti jedhedha namichi. Maqaan nu baduudha bara kanatti. Ajaa'iba wallaahi. Indi dheeressiisee qataallee jirtu argitee hojjettiin ilkaan cineentee mateessi. Diddeeree kenna. Namni girgiran jiru namni bukkee jiru. Egaa teessumaa asitti dhiyoo jira. Ajnabiidha jechuun. لا حول ولا قوة إلا بالله يا ربي. مالنا ليه؟ يا سبسيس. ذكرني والله. تيان بري وقافي قواتي قافت ماله. بشاتي سنين يدد ماله. مسا والله اللي. أرجعوا إيك دي مال إيك دي ريبر جانا. بيكان. أنا ربي أكمل تجرتا. Silakan Rabbi kayak kesani. Jirrakum maal tu jira wanti haaraan. Wanti haaraan homtuun jira maafsini raawwan haaraan qabu warri paastaroonni ol seenan illee gaaffiin qaba waan biraa ammaan qabu. Isi paastaroonni irra waldaadhaa uummataanii. Ameerikaa deemtaa, Chaayinaa, Keeniyaa, India, Piyaaraa, Maanaa, Kaashaa. Jedhu mannachi. Paaspoortii malee Ameerikaa deemtana barbaadde. Lafa kattaltadhaan. Achi geessee makiinaa yaabbattadhaan kan hunda isaanii sabdu seena. Ameen. Lafa deemta takkaa jira amma namni kana fa'aa takkaa ameen jira. Wallahi lafa Ameerikaa irratti haadha raawa. Akkana wal gowwoomsuudha taana wallahi. Made in Kenya, China, jiran jarro wanti. Ijoolleen nuti mana madaamii keessa jiran dhufanii amma tokko eenyu jedhan malee. Hawwii ati fixxeettaa reegaa fi Maal jettu? ati ragaa fixxeettaa ree gaafattee fixxeettaa? Maal madaamii biraan jira? Garaan jira. Garaan jira. Misaa qopheessaa jirtaa? Sa'aatiin hin geenye ganaa xiqqoo walakkaata. Aywa harkaan dalagaa gurraan dhaggeeffadhu waa garuu. Maasiif abdii malee kanaan sa'uun jiru manni jira irraa fata'in. Abdiin immoo tokkoffaa maayikii. Haasa'uu balleessine haasa'uu keenya gaarii miti. Maayikii dhanaan jira arti isa naan rabsaa arti mana faarsaa arti manziir. Maayikii gadi dhiisu moo abdiin maayikii hidhattee? Bishaan itti dhugdamoo bishaan si bira jira garuu. Inni shaayii dhugaa jira bishaan dhugee bishaan bira darbe.
Alhamdulillah garuu waan qalloo sanatti hin dabalu malee bishaanuma duwwaan dhugu. Ayilaandii bishaanitti akka kaanii waan dhugu malee. Akkana dabalataan immoo qoonqoon maaliif nu goggomaa gororri jira maal jechuudha isaa akkami qoonqoon nama gogasan maddi jira bar madda qaba qoonqoon waan ofii isaatti maddisiisu. Akka taa'ee keessan dhugaa obbo Muusaa itti ijoollee maalan dhugaa otoon isinitti haasa'uu qabbanaa eeganna quudha malee maal isaa dhugan. Jetteere. Maashaallah jedhi hawwee maashaallah jedhi. Maashaallah jedhi anjii. Maashaallah yoo maashaallah dhuman jedha rakkoon qaba maashaallah. Inshaallah. Inshaallah. Bakka inshaallah. طيب أنا بس نتعصب إن جتنا ناس ما في مشكلة. طيب تحسنين العربية؟ ما في كتير يلا شوي. عربية الكوشينة أم عربية الحقيقة؟ ما شاء الله. عربية القدر. ما أنا ولا برسيستر يا مرة ولا برسيستر. لا حول ولا قوة. عندنا يقول فاجر جو نقول في سنة. ديدو. عندنا سيسنا جو. بودا فرتي للا بنومنا. ديدو. هاي أكمل. Akkam jirtu nagaa nama Waaqayyoo. Jirta akkami. Nagaa jirra akkami. Dansa akka gaarii jirra. Baga jiraattan dhugaa Rabbi. Charchii deemtaniitu irra? Ati maal iddoo waldaa wayii banattee bara ammumaan tana miliineera taata beektaa akka dubbataartu kanatti. Dhugaa Rabbi hedduu tokkoon tajaajila utuun banadde hedduu tokkoon tajaajilan ture. Maali waan biraan gootu Chaayinaa fi Ameerikaa lukaan dhatta jettaa achi dhaabatte. Kan sukkaaraatu zayitiiti waldaan munzir. Kanuma taate maal shabashab akka barbaade maa zayitis mataa matti nattee bakka kaafuutaa wayyiteetta bakka. Mee yeroo tokko naa qabi. Mootii si godhu ishi. Hello Abdullah speaking. Abdii akka tokko tajaajila beektaa miti otoo si waldaa qaba. Sila aniifatifa wal bira jiraannaan waa tokko walaa ebaluu fi ebaluu kee achi qabe waa tokko. Wallahi waldaa immoo dhaqee guyyaa tokko sa'aatii meeqan tajaajilee bahe? Sa'aatii meeqa? Abbootaa. Wallahi alaaziim. Nama Waaqayyoo ogummaa Waaqayyoo sinii kenneen faarfannaa yoo dandeessanis barsiisa yoo dandeessanis waan Waaqayyoo Waaqayyoo sinii kenneen nu tajaajiluu dandeessu maayikii gara keessan deebisnee rannaan dubbiin sagalee Waaqayyoo gaafa dubbatu akkana jedheen. Hayyabba. Macarrashaa irra Maarqoos 12:29 Yesuus Kiristoos akka hin duune namoonni baay'een sabni baay'een burjaajii keessa jiru hin jiren yeroo ammaa kana gad jiranii dubbii sagalee Waaqayyoo qomatti qabatanii deemuu malee dubbisaa hin jiran hin jiren. Amiin jedhan. Wallahi amiin jedhan. Wallahi alaaziim rabbiin kee na arga. Wallahi. Dalagaa irra jira yeroo gaabsi dubbisa. Macaafni kan dubbatu faallaa kan jarri hojjetan faallaa. Gaafa akkasii kana booda Yesuus Kiristoos Waaqayyo tokkicha jedhee barsiisaa ture. Yesuusin Waaqa jedhu akkana jedhee dubbadhee achi sana booda gariin namaa gadi bu'ee jala taa'ee dhaggeeffachuu jalqabee gaaffii na gaafadhaan jeen hin didanii saxxananii turanii biloofina godhan. Abbootaay. Wallahi alaaziim nama Waaqayyoo naa jedhaniin kennaa Waaqayyoo sii kenneen nu bira. Sila afurri yeroo kaan miilaan deemanii Ameerikaa dhaqanii tikeetti yaabbachuu xiyyaara makiinaa yaabbachuu namatti himu akka muslima ta'e namatti himu. Wallahi waa takka hafuura tokko waa takka hin beekan waa takka. Ajiib. Nama ajaa'ibu wallahi jarri. Itiyoo shaadaan nama bukkee jiran.
Itiyoo Oroo. Wayye Noora. Akkam jirtu? Jirra akkam isin? Jirra alhamdulillah. Jirra galata waaqaa. Nama shahaadaa qabachuu barbaadu jira? Ya salaam. Kunoo gurbaa kana ustaas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Isaan basaa kana moo? Kana dhugaa rabbi. Mashallah. Ambasa. Welcome, mashallah. Maqaan isaa maal jedhaniin? Gaafadha isuma gaafadha. Ayyee. Maqaan kee maali biroo? Wobi. Wabii akkam jirta nagaa keetii? Jirra galata waaqaa. Baga jiraatte baga rabbiin nagaa si godhee baga nagaan dhufte. Amantii maal hordofaa turte? Ente. Amma cherchi galaa jira. Charchii dhattee dhufte? Eeyyee. Ajaa'iba. Eeguma charchii dhattee dhufte yaadni sii dhufe moo durumaa yaadaa jirta ati islaamummaa qabachuu? Yaadaatu jira gara lachuutu bakka mucaan kun shaadaa galtaa akkas jedhee ufina fidee jennaan. Ayyee. Isa bira dhufee bakka kanumatti cherchi akkuma dhufeen amma as jira. Ayyee. Amma hubattee taarikhati waan muslimnitti amanu muslimtoonni ilma namaatiin waaqan jedhanii mucaa haati deessee guddifattee waaqan jedhanii akkuma inni ofiin jedhe ergamaa rabbii kabajamaa fi jaallatamaadha. Rabbiin inni abbaa keenya Addaamiin biyyirraa uume waan hin fakkaanne nama taasisee jedhe sun dandeettii isaatiin durbaa dhiirri biran geenye gadaamessa isii keessatti argamsiise. Rabbiin inni kamtu? Rabbiin inni cinaacha Addaamirraa dubartii uume. Rabbiin inni kamtu? Rabbiin inni dhiiraa fi dhalaa gidduudha bishaan dhaphii tokko, bishaan copha tokko lafatti cobdeennaan illee lafatti rigamtee baduu dandeessu. Bishaan sanarraa Rabbii nama uumetuyyuu kallattii biraatiin ammoo osoo bishaan gadaamessa keessatti hin cophinis ani mucaa sii kennuu nan danda'a, ilmoo sii kennuu nan danda'a, nama akkasitti uumuu nan danda'a jedhee Rabbiin dandeettii kanaan uume. Rabbiin ergamaa godhee saba Israa'eliif erge. Inni waaqa miti. Muusee waaqa miti. Nabi Muhammad illee waaqa miti. Jara kanaaf immoo
dinqiin gurguddaan kennamee jira. Dinqiin jaraa kenname kun ammoo akka jarri waaqeffamanuuf osoo hin taane ergamummaan jaraa dhugaa akka ta'e akka mirkanaa'u. Rabbiin jara erge rabbii dhugaa akka ta'e akka mirkanaa'uuf. Muuseedhaaf akkuma macaafa keessatti seera ba'uu keessa seera uumamaa keessatti seera ba'uu keessatti akkuma dubbatamee jiru ulee isaa bofatti jijjiiruun galaana guddaa sana addaan dhoosuun fi kanneen garagaraadhaa raajotaaf kenname hundi isaadha akka Musee waaqa ta'uuf akka Nabi Muhammad waaqa ta'uuf akka Yesuus waaqa ta'uuf osoo hin taane akka rabbiin jara erge rabbii danda'a ta'e macaafa keessattuu hojii ergamootaa boqonnaa lakkoofsa 22 irratti Waaqayyo harka Yesuus nama Naazreetiitiin dinqiidhaa fi hojii aangootii fi dinqii garagaraa kan isin beektan isin gidduutti hojjechuudhaan fudhatamaa isa godhe. Waaqayyotu harka isaatiin hojjeta. Sababni isaa ummata biratti fudhatama haa argatuuf. Yesuus Kiristoos akkuma Wangeela Yohaannis boqonnaa 11 irratti Alaazaariin gaafa du'aa kaasu Waaqayyoon kadhatee yaa abbaa yeroo hundumaa akkati naaf owwaattu nan abdadha jedhee akkuma dubbatee jedhee Waaqa kadhachaa ture. Waaqayyo Waaqa hin kadhatu. Lammiiwwan keenya kana jalaa bahaa. Yesuus ofii isaatii halkan guutuu Wangeela Luqaas boqonnaa 6:12 irratti garagaaraatti ol bahee Waaqayyoon kadhataa bula. Waaqa inni kadhatu sana kadhadhaa. Inni illee Waaqa kootiif Waaqa keessan kadhadhaa jedhe. Kanaafuu Waaqa tokkicha sanatti amanaa jennee barsiifna. Bu'uuruma karaan Rabbiin keenya nu gargaaree obboloonni keenya hedduun gara dhugaa kanatti dhufaa jiru. Atis yoo Rabbiin jedhe jara sana keessaa tokko taata jedheetii yaada. Akkami Rabbiin tokkicha ta'uu keessaa shakkii tokko qabda? Wabii.